اوكي الشمر كفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المان رمى كونا قافة يا جرتني أماس تيبيه دفين جرا تيبيه دفين جرا الراس باروم سوام باي سمبر باش سوام باي بريدا كم بريدا تيتك قبل دين سيني دفين جرا هنكر فيديو خنات الدعوة شدا وان كنال سيني قالك سخان لايك شير سبسكرايب قول ودان وان برباش سفون ده يلا ديمتني قوتني يجو ترتيبا أنا سيني تغرسيسون جلا ديمتني itirraa fayyadamuu qabdan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Okkee saniin dura warreen gartee YouTube chaanala kiyyaaf haaree taatan YouTube chaanaliin kiyya haaree YouTube chaanala kiyya isa ammaa jechuudha. Subscribe gootanii warnoota kana jechuun waan hin beekurraa guyyaarraa isiniif gadhiisu guyyaarraa jechuun isiniif gadlakkisu jala buutanii jechuun akka hordoftaniif YouTube chaanala kiyya subscribe godhadhaa maatii qootaan isiniin jedha ilmaan Oromoodha. YouTubein kiyya Faamituu jedha Faamituu as gubbaarratti. Faamituu jettanii itti barreessitanii inni agartan jedheeti yaada isa kana kunoo kana Faamituu jettanii itti barreessitanii Faamituu seerchi gisee gootan kunoo isa kunoo kana FB'n kiyya kana subscribe akka gootan asumaan isin gaafadha. Amma gara barumsa keenyatti adeemnu barumsi keenya kan guyyaa irraa maalii jechuun keessan oolamu namoota baay'ee jira. Na gaafatamee ture wanti kun gara keessaatiin illee na gaafachaa ture. Namoota baay'eetu ture kan wanti babbareedaa viidiyoolee babbareedaa muuziqaalee babbareedaa namni feesbuuk isaatirra gadlakkisu muuziqaalee babbareedaa namni feesbuuk isaatirra gadlakkisu kan gartee akka bibbuufannaa nama jalaa buufachuu akkamitti dandeenya. Istoorii jechuun istoorii feesbuuk keenya gubbaa jechuun namoonni tokko muuziqaalee babbareedaa nama hawwatan irra kaawwatanii suuraa isaanii faarra godhatanii kaawwatanii isa sana akkamiin buufannaa jechuun keessan hin oolamu. Na gaafatamee ture wanti kuni innaa wanta kana qabadhee jechuun amma isiniif dhufee waan hin jiruuf nafaana bu'aa na hordofaan afeerraa kooti. Wanti saniis pileestoora keessaatiin argattanii Google descriptionii fi YouTube descriptionii gartee viidiyoo amma waraabaa jiru kana jalaas isiniifiin kaa'u liinkii isaa achi jalaa illee buufachuu ni dandeessanii. Adaraa kan beekan irraa barree kan beeknu haa barsiifnu. Oromoon keenya baay'een wal guddisuu miti waa wal guddisuu jedhamu kanaaf hin dhageenye. Innaa sanumaafuu isinitti hin dheeressu YouTube kiyyaa subscribe asumaan akka gootan isin gaafadha. Subscribe yoo isinitti tole like godha buleen kiyya na jajjabeessaa wanti inni isiniif gadlakkisu yeroodhatti jechuun yeroo isin koomentii keessanirra yaada kennitanii jechuudha. Yaada kiyya hamaa ta'us bareedaa ta'us koomentii keessan jala naa keessanii yeroo isin kennitan hawaasumatti dhaga'an bakka yoon dogongora qabaate dogongora kiyyin sirreeffadha. Kan beekan irraa barree kan beekne barsiisu aadaa godhannu amma gara barumsa keenyaatti isin dabarsaa afaan bu'aa. Inti kun wantoota kana pileestoora keessan irraa argachuu ni dandeessanii pileestoora keessan keessa deetanii stoor seef istoorii ifama istoorii isa kana hin argitan jedhee yaada isa kana jedhee hin argitan jedhee yaada seef istoorii for feesbuuk jettanii itti barreessinaan battal lamatti inni ifumaaf isiniif dhufa isa kana hin argitan jedhee yaada okay. Isa kana hin argitan jedhee yaada nafaana bu'aa amma nafaana bu'aatiin hordofaa. Maal gootan waan biraan gootan isuma kana qofa irratti daawuloo jechuu qofa isa kana gubbatti daawuloo jechuu qofa jechuudha. Amma daawulootiin godha. Okay ani immoo waan buufadhee waan hin jiruuf keessa seenee qofaan isin garsiisa. Tartiibaan sirriin yaada deema. Sirriin nafaana bu'aatiin hordofaa. Okay isinitti hin dheeressu. Open jaa isinitti hin dheeressu viidiyoon kiyya sirraa hin gabaabsa. Amma feesbuuk kiyya seeneetiin jira keessa feesbuuk kiyyaan walirra marmajeetiin jira. Naa kanaafuu amma feesbuuk keessan kana isa eessa tuutanii buufachuudhaaf viidiyoolee barbaachisu istoorii keessaa buufachuudhaaf istooriin isa kana obboleeyyan kiyya hin dogongorin amma sirna dhaggeeffadhaa. Istooriin isa kana kunoo kan hin xiyyaaratti isin agartanii isa kanaa jechuudha. Istooriin isa kana jechuu kunoo isaan irratti isin mara akka zeeroo kana innaa maal gootanii isumaan irratti okkeetan yeroo takkaaf. Viidiyoon namni istoorii keessa gadlakkise marti akkatti isin dhufa kunuunal hin argitan jedheeti yaada. Bakka xiyyaa isinitti godhu jiru kan hin argitan jedheeti yaada. Eeglaan hin argitan jedheeti yaada. Viidiyoo istoorii wanni kun guutuun isaa
kan namni gallakkisee jechuudha akkamitti buufannaanoo gaafiidha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana haa buusu maama Yusuf kana jedha haa buusu okkeen irra yeroo takkaaf eessa dhawutanii battalumatti gara wanti keessanii dhuftaniiti kunoo as dhuftanii jechuudha asirra argitan jedheeti yaada bakka kana argitan jedheeti yaada kunoo as isa kana bas mallattoo tuqaa sadii san dhawutanii daawulood fayyattu bas dhumate jechuudha bu'u jirama sekondii takka keessatti hin isinii bu'aa. Barumsa keenya kanarraa kanaati obboleen kiyyaa yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraabii godhaatii hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti nagaan na jiraadha. Warreen gartee buufachuuf hin beekne bileessitoota keessa liinkii wanta kana liinkii viidiyoo kana jala isiniif hin kaa'aa achi jalaa buufachuu ni dandeessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jiraadha.